An magaki wame 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 kanufne sotu majedati an magaki wame yelane Jesus magaki wame Salpane Makafainako Kristos kinako Makafainako Kristos kenako tu majad ame makafaina kisani kan makafainako oh Kristos kenako Amen, amen, amen. Goftaf galatan qaban galata Isaf galatan qaban galata Nabi galata kap Yes Goftaf galatan qaban galata Yelari abasa Isaf galatan qaban galata Goftaf galatan qabam galata Isaf galatani qaban galata Main me galata qabu gofta sati Badin ture na barbademi chabin ture na walandi Badin ture na barbade chabin ture na walandi me Olma jabana folte Abara jechu vabara chalta harasyon sinjre matara chalta kanan tilmamantu Masih ilmu wakayo galataku fudadu Abits Isaf galatani kaba galata Ani galata kaba na mejaru Muftaf galatani kabam galata Afura gul tu jura me galate fada Isaf galatani kaba galata Rebabandi krosya Eye galatani kabam galata Eu tudo bacuran dami galatu makana dia sabe Goftaf galatani kaba galatan kabani galata rababat yasan mani alabu Isaf galatani kaba galata Badin ture na barbade me na barbade Cabin ture na walante mi na walante Abago olma jabana fulte Isaf galatani kaba galata Nami tudu batenan jalada Goftaf galatani kaba galata Mere refada karka kesan kana Goftaf galatani kabani galata Tagale galata Isaf galatani kabani galata Goftaf galatani kaban galata Natiada tame adotina kaste lagi do pada nama awala way
አቤት ላባባስ ያራቦሪያ የሮናምኒ ሚላና በተወቂሱ ችልባዮንዳ ኢቤ ኩንገቲ ግንባ የውትዱበታ ናቲያዳ ዳቤ ዶቲነከ Nama awwalame kutbolla basti Yes Yeronamni milan nabatewa kesu Afura gudda tujra Yes Jilbayonda hibe kungati genba Galata fidame Anavjete ufte Ngrebi yelafo ansla Yeah Rabashara Era isda abba Urgora Ahi Anafina mijaruya Anavjete Era Rebabas Sheli Kreni Mikrotia Nali Rabase Urgora Sagale Saban Anaf Jete Uftin Rabia Lava Wanzla Made Sita Abra Wow Urgora Woo Wait! Shut him! Hamas! Amen! Dulfa. Galata keessa Yesuus gurmeerati. Woo! Hallelujah! Bida. Alpha Omega Gofta Ansin Wagesa. Yes. Alpha Omega Hansen Wag Dabala Time Alpha Omega Hansen Wag Alpha Omega Hansen Wag Alpha Omega Dubasanaga Hansen Wag Elgadina Jalate Om tu Satina Basu Makaharan namogasi makanki olvato ergatina janat om tu setina basu makaharan namogas eutubat makanki olvato ha alfa omega hasin wagese Hasin waget karma janatime ergadina jalate om tu satinam basu makaran namogaste maganke olvato ergadina jalate om tu satinam eu sugalate makaran namogat amay Alpha Omega Hasin Wakesami Alpha Omega Hasin Wakesa Ergadina Jallat Innagabu Magahara Namugase Magange Haolvat Ergadina Jallat Om tu Satinam Bas Magahara Namugase Magange Haolvato Olam tu ke sanjrane sente na wamte makato oda doge jelalu na barbandem palmata ate ke sa olka ya shabe site mogolek akamin sita gadri ya danno chiram ke sak sine rambato garang
Inirranfatu garam Jarime Inirranfatu garam Inagamu Inirranfatu garam Inirranfatu garam Wai wai Inirranfatu garam Inirranfatu garam Inirranfatu garam Inirranfatu garam Wai Inirranfatu garam Ila Namni halana sigara Nakule dadabikot nyaragura abadok sair kisah sikap anak wiya hom tunanim abesap sikabenot yo sugala tafata sinirranfatu gara sinirranfat sagale gudat sinirranfat Inirranfatu garam sagale gudas inirranfatu garaku inirranfatu garam inirranfatu garam kanaf alfa omega gofta asin wages alfa asin wa Godina dolate omdu sitina mbas magaharan namukase maganki ha olfat Godina dolate way mere gana thagese alfa omega gofta ansin wagesa Alpha Omega Ansin Wagensa Irgotina Jolate Omdu Sitina Sutu Majara Megalate Fada Maganke Apulbatu Madanyani Madanya Yatsarasa Saugatanya Madanyani Madanya Asatgan kalajnate abazelne ndagana madanyane woo yatsarasa sawgadan madanyane abatele abate yatsar Allah feu unde wasa Zarasaya hulu mekera Allah Zarasaya hulu mekera Jesus beten sigeba Wadaje beten sigeba Jesus beten sigeba Jesus beten sigeba Abate beten sigeba Medanyane Balut Medanyane Abba Asatgan kalajnate Abate Medanyane Hinder, why? Hinder, loves. Oh, mira. Hinder, relacia. Hinder, why? Hinder, baby. Andu kanani patibe. Jesus in anamate.
Chadam narrate yanisa Lenchako makasan wedisa Wodoko makasa wedisa Sagalee Waaqayyo walii wajjin hirmaannaa wanta ati eeggattu siif ta'a. Abbaa qabeenyaa biratti abdii kutannaa nan dubbadha. Mootii biratti abdii kutannaa nan dubbadha. Waaqayyoon duratti gin abdii kutannaa nan dubbadha. Ergaasi qaba. Namni Waaqayyo abdii kootu jettu harka kee duwwaa hin galtu. Har guyyaarra ila obsi malee fudhadhuun harka wanta ati eeggataa jirtu makiinaa ati hin beekneen fe'amee sii gala. Waaqayyo Eliyaasin akkas jedhe karaa dhufte irra deebi'e eenyudhaan Yaaqoobinis karaa dhufte irra deebi'e jedhe karaa dhufte irra deebi'e baay'ee rakkisaadha karaa dhufan irra deebi'uun kabbaadiidha Eliyaas karaa dhufe irra deebi'e Yaaqoob karaa dhufe irra deebi'e abbi ergaasii qaba karaa dhufte yaadachuudhaaf Waaqayyo irraa waa harkadhu macaafa qulqulluu keessaa walii wajjin dhandhee ilaalla Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 sirrii dargeeffadhaa warra abdii Waaqayyoon eeggatan humni isaanii naareffama akka joobiraa baalleedhaan hin ka'u hin fiigu garuu hin dadhaban hin adeemu garuu hin muduqan garuu meeqa keessa jira achi keessa na hordofaa garuu ni jamusee meeqa jira dubbisuu isaa duwwaa miti warra abdii Waaqayyoon eeggatan garuu humni isaanii naareffama tokko garuu akka joobiraa baalleedhaan hin ka'u hin fiigu garuu hin dadhaban hin adeemu garuu hin muduqan garuu meeqa keera maa inni garuu isheen jamtu kuni yoo eegneedha hin eenyu taanaan garuu hin dandeenyu jechuudha harka kee achi ol kaasi waan eegaa jirtu sanaaf humna argatta waan an eegaa jiruuf humna argadha jedha ayyaati warra abdii Waaqayyoon eeggatan humna argata jechuun tidaar ውስጥ ጉልበት አለ ስራ ውስጥ ጉልበት አለ ግብርና ውስጥ ጉልበት አለ ትምህርት ውስጥ ጉልበት አለ ጉልበት የሌለ ሁሉም ነገር የለም እንካ እርጋን ሲቀባ ዋን ኤገታ ጅርቱ ሁምናይን አርገታ ሁምናይን ጀለሙኩን ወር አብዲላኝ በተስፋ የሚጠብቁ ተስፋ አብዴቹ ነን ኤጋ ቢሻናን ወካን ጀሩ ቢሻን ቤከቱን ታይን አብዲ ቀባቹ ኢኒን ኤጉ ቢሻንተ ኤጉን ድርቀም ፈከኛ ተኮ ሲፉዳ አና ዋቀዮቱ ማሴና ጎዴ ጀዳ ኢስማ ማሴና ጎዴ ሰና ኤድ ረንዴቢያ ከመሴና ጎዴ ሄኙዳ ኢስማ ምቼ ማሴና ጎዴ ሰና ኤድ አና ማሴና ከን ጎዴ ዋቀዮዳ ገሩ ኢስማ ማሴና ጎዴ ሰና ኤድ ኤርጋሲ ገባ ኢስማ ሲዋሜ ኢስማ ዱኩባ ሲኬሳ ካይ ኢስማ ዱኩብሰታ ጎዴ መነሳ ኬሳ ሲካይ ኤግዳታና ፋይቴ ገልታ ነመጭና ከጅሩን ዮኪን ነፋይሲ ዮኪን ናጄስ እንጀዲኒ የዲን ጴንጤ ሰነፊኒ ዮኪን አጄስ ዮኪን ነፋይሲ ጀዳ ከናፍ ዋቀዮ ሲአጄሱ ዋይ እንደንደኘፍ ሲንፋይሱ ከደና መከለቹ ነገኘቹ ዮኪን ቢሮ ከነ ከሳና አጄስ ዮኪን ነባሲሰ ትጀቱ ዮኪን ሲንባሱ ዮኪን ሲነጄሱ አቹ መታየዳ ነምባ የትኤገተታናል የሰርተቲ ሐራ የሮን ሲፍንከኑ ጀዲናን ጀዳ ዋንቴፍ ሐሩመ በልበለበኔ ሲባሳ ሃሌሉያ ሂዮብ ዋቀዮን ገሉዲዲ አማዩ አብዲን ቀባይ አማዩ አብዲን ቀባ ከንጀቱ ዱአቲ መነ ቆርቻ የሰሩፍተ እንቲ መነ ጭብሲቴ ሩፍተ እንቲ ጂቴ ሩፍተ ጋሌራይ ከመጀሬ ዋቀዮ ሜለፋ ከኢቲ ኤርግቺ ከንኮቴ ሂን ኤገተታናን ፍረቴ ገልተ ጀዳ ዋቀሽ አሜን ጀራያት ይሩት ከዘት ገረማሲ ብራዳ ቁናን በርባችሱ እንዴት እንደዚህ እንዳለች ታውቃላችሁ የቦአስ ማሳ ውስጥ ሳይሆን የቦአስ ጎተራ ውስጥ ተስፋ አላት ኮሻን ካትላዲያስ ሩቲ ማሲ ቦአስ ኬሳ ጋቀብቱን ታይን ጎተራ ቦአስ ኬሳ መኝታ ኬሳ ቤታ መኝታ ቦአስ ኬሳ ሚኮቲ ጂፖሪያስ መኝታ ቦአስ ኬሳ ሃዳ መናከታቱ ቃምንሼ ቃማ ቦአስ ኬሳ ከጅሩ ኤገት ያርገት namni waaqa eegaa jirtu namni yesuusin eegaa jirtu namni gooftaa eegaa jirtu fayyuu kee eegaa kan jirtu dibamaaf eegaa kan jirtu har'ana xaabaatee galta jedha yesuus jira waaqash kana duwwaa miti itti deemnaa beeka ijoollee Yaaqoob Laabaanii dhufanii kan dhalatan erga Yaaqoob maqaan isaa jijjiirame booda qansiraas hojjetee waaqa eege koshinaas hojjetee waaqa eege namni waaqa eegaa jirtu
ba'as baatte harrabas baatte jecha masaanus baatte kaanseeriis baatte HIVs baatte namni waaqa eegaa jirtu gammaddee jijjiiramtee galta. Ergaan si qaba. Asiisa jedhu achiisa jedhu achiisa jedhu tokkitti fudhadhu gararraa isa dhufu eegi. Namarraa dhimma hin qabu jedha hayyaati. Waan ani eegu garuu beeka'edha. Shiyyaaddayn dosi ati garaatti harkatti miti waraqata ati garaa kee keessatti barreessitee baattee deemtu si dubbiseera jedha abbaan kee Yesuus. Padina maladias. Pekatina majaliodias. Majani pani glavias. Sibigo trija namadias. Sokosika abidicha. Sokosika lenta yuda. Sokosika ulmolfina. Boa kan dhufee jira. Gaddaa kan dhufee jira. Hiriyaan kan gattee jira. Gaa'ila hiikamee jira. Madameessa duwwaa jira. Sokosi gidduu darbika. Namoonni tokko tokko abdiin isaanii biddeen nyaatanii quufuu ta'e. Abdiin isaanii makiinaa bitanii qorqorroo ofuu ta'e. Abdiin isaanii gamoo walirra ijaaranii abbaa hintsaa ta'uu hafe. Ani immoo chirraan si kaasa. Abdiin kee Yesuusiin taanaan isa keessaa si yaa'a. Waaqayyoon eeggachuun yookiis abdii of eeggachuun baay'ee ulfaataadha. Namni iddoo tokko dhaabatee of eegu waa eegu hiriyaatu gata. Isa teedduu hin beektu inni si bira darbu raatuudha. Nama iddoo tokko dhaabatee kakuu eegu yeroo tura darba. Yeroo sirra darba malee gooftaan sirra hin darbu. Akkasi macaafarra hin jiru kun ennaa jettan walitti nanna. Elsaabeeti haati manaa Zakkaariyaasi abdii qabdi. Abbaan manaa ishee tajaajilaadha. Haati manaa mucaa hin deenye. Ergimaan አይደለም በዚህ ዘመን አይደለም ergimaan አይደለም. Hidhamaan abdiidhaaf hidhamaan poolisii tokko miti. Hidhamaan poolisiidha wanjalaanyaadha. Hidhamaan abdiidha wanjalsaa isaraadha. Tu wanjalan godhin kan hidhamtaas keessa jirtu. Ayisaachu. Waayyuun balleessine hidhamaa jirta waan ta'eef miidhamni sitti hin fakkaatin hiikamuudhaafi. Waa jennaan dhaga'uu dhabdan miidhama sitti hin fakkaatin hiikamuudhaafi. Hiikamuudhaaf hin dhaabatan eegu. Kanaaf iyyuu anamma maalan qaba jettee gaggalagaltee nama ilaalin. Hin dhaga'amay. Namni kan ji'a tokko kiraayee kaffala. Hoyyaa ayyaanaa si bita. Xibsiisee tokko afaan si ka'a. Yesuus garuu hin eeddataanaan jireenya bara baraa afaan si ka'a. Abdiidhaan Waaqayyoo warra eeggatan mana hidhaa jiru. Phaawulosiif Sillaas taasisaruu inji tasfaallu. Hidhamaniitu abdii qabu. Akkuma amala isaaniidha. Ilaa sinjijjiira. Lafa yaaddee dhaquudhaaf dhiisuutu hin ta'in eeggachuudha. Itti naami dhiisuutu hin ta'in eeggachuudha. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Harbuusa kan eeggate ijasaa nyaata. Kan hin eegneef bineensatu nyaata jechuudha. Hambaaqoon boqonnaa lamarraa maal jedha? Idduma dhaabatan han dhaabadhaa. Iddoon jijjiiruu bakka gadi dhiisuu garuu gaaffii koof deebiin biddeen nyaateen dhaabatu namni gooftaa qabaate malee. Humni biddeenii abdii keessa naman kaa'u. Humna gooftichaati malee. Warri biddeen furdaa qaban abdiin qabanii. Warra gooftaa qaban abdii qaba. Namni biddeen nyaatee xibsi albaasee re'ee qalatee danda'een eeggatu. Namni isa qalame nyaate Yesuusin. Yesuusin nyaatamaa na nyaadhaa jedhe Yesuus. Ho'a foon koo nyaadhaa. Gara biraatti barbaadan ta'e hin nyaatamaa Kanaaf namni gaafa biddeenni keessaa dhumumna qaba waan ta'eef irraa. Gooftaan keessa jiraannaan garaa biddeen dhaabatu. Garaa gooftaatiin dhaabata. Kanaaf Yohaannis Cuuphaanii simoo gara biraa eeggannaa jedhanii. Inni na booddee dhufu nan fakkaatu. Ani inni sin dura dhaabatu iyyuu caammaa isaa hiikuu hin danda'u. Anaa hin eeginaa jedhe. Inni ittaan abdii jechuun maal jechuudha? Jira garuu hin argamu. Waan kana moo nama attamiitu argata nama saayinsii qo'ateetu hin ta'in nama dhaabate. Abdii jechuun jira garuu hin argamu. Nama attamiitu argata nama dhaabate duwwaadha. የተማረ ሰው አይደለም የቆመም ገበሬ. አብርሃም ሙጫሳ ቀሉudhaaf ka'e garuu tu karaa deemu oolaa abdata. Abdii qaba. Mucaan iriiriitti naquutti kaanaan abba oolaanee sana እግዚአብሔር በጉን ያዘጋጃል. ተስፋ እኮ ነው. ታሶታን ከላዲያስ abdiidhaam eessara oolaan jennaan waaqayyo oolaan qopheessa. Abdiidhaam እኮ qaba waaqayyo oolaa bitee deemaa jira mitiin baggi irbaataan achi jira mitiin oolaa waaqayyo qopheessa. Nama dhaggeeffadhu sammuun kee banamaa ta'u maleessa
birriis dhabi, firas dhabi, jireenya dhabi, jiruu dhabi, isatti galtu Waaqayyo si qopheessa. Oolaan dukkaan jirtu yeroo achi geessu oolaan si ilaadhan jenneen tasfaa kono abba baggee taale አይዞህ ልጄ እግዚአብሔር የመጽዋዕትን በግ ታኮንቶራ ጃክላዲያስ ኦላ ቀልማፍ ዲያቱ Waaqayyoon qopheessa jabaa dhagaa majaarsikum humna argateera eeggateera waa'ee mucaa qaluu yaadu waa'ee oolaa qaluu baay'een dadhabe kan jettu har'aa kaafteen dadhabin Iga baay'eessi qabuuf qorichi jira. Abdii baay'eessi qabuuf qorichi hin jiru. Iga baay'eessi qabuuf qorichi jira. Abdii baay'eessi qabuuf qorichi hin jiru. Ayizoo firoota koo sinan jajjabeessa. Abdii kee keessaa baay'eessi dhaabee baaseen har'a dhaabattee akka teedduuf humna sii laaqneera. Akka joobiraa baalleedhaan hin ka'u. Joobirri maaliif filatame? Maaliif filatame akka joobiraa? Joobira jechuun waan sadii beeka. Tokko humna isaa beeka. Joobirri foon du'aan nyaatu. Yoo foon ishee irraa dhumtu lafee fuudha. Lafee fuudhee lafa dhagaatti gadhiisa. Yeroo cumaasaa keessaa ba'u nyaata. Cumaasaatu akka humna ta'u beeka. Joobira jechuun gaafa dulloomu ija isaa kana ija biiftuutti qara. Iji biiftuuf iji isaa wal arginaan dhumni isaa naara. Joobirri hiikisaa yeroo dulloomu dhagaatti dhaqee hiiqata dhagaatti. Dhaqna isaa kana dhagaatti gangasha. Baallee isaa harcaasa. Yeroo baallee isaa ofirraa ciru baallee haaraatu marga hin ta'a. Kanaaf akka joobiraa baalleedhaan hin ka'u. Inni akka joobiraa nuun jennu akka ndaaqoo kaaneetu birr jennee mukarra bulla. Akka ndaaqoo siin hin jennee dhiin nama si bukkeetiin. Ndaaqoon birr jettee nama qooxiitti dabarti. Joobirri Itoophiyaadhaa ka'eerra ganama Keeniyaatti gala. Baay'ee fiiga humna guddaa qaba. Sababni isaa foon lafee nyaata waan ta'eef. Foon laficha eessaa nyaannu ree. Zawudee dhannee olaa bitannu reen kaa foon lafee. Akka joobiraa ta'uudhaaf humna godhachuudhaaf hin ka'a. Ameen jedhaa yaakaati. Haara'uudhaaf dhagaa mataa golee qajeelchu Yesuus. Dhagaa mataa golee qajeelchu ni tiririitan Yesuusidha. Lafeen sun lafeen jiru macaafa. Ameen jedhaa yaaka. Ija sana haareffachuudhaaf biiftuudha. Kanaaf maal jedhee aduun kee deebitee lixxu jiini ifa isheen hir'iftu. Anuma Waaqayyootu ibsaa bara baraa siif ta'a jedhe. Maal ko wal argaareen koy gara koo ilaala gara biifannoo. Joobirri gara biiftuu ilaali ati gara fannoo. Nama cina jiru kichiruuni abdiin keettam jiraadhi fooyyee qabdaadhi mee gaafadha. Harkaan qabi sobdeen sodaatiniiti. Harka itti galagale harkaan qabi abdiin kee fayyaadha. Haarofteetta dhuguma abdii qabdaa jedhin. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin qubsa. Tokko dargaggummaan kees haara'ee akka joobiraa hin taane. Dargaggummaan kee inni barbaadu isa kanaan haara'eetu akka ndaaqoo ta'an jenna akka joobiraa ta'a. Dargaggummaan kee gin akka joobiraa hin ta'a. Inka. Bara waggaa 20 irraa akka joobiraa taata. Sirraan darbu si dhiiseen darbu. Manni nyaamsa'u namni tokko miizana bukkee dhaabatee 60 ba'an jiru. Yaabeetu amma ba'u bara. Nami kamiyyuu bishaan bukkee dhaabatee tun bishaan argadhee dhugee hin jiru. Nami tokko biddeen dhiyeeffatee tun biddeen argadhee nyaadhee hin jiru. Nu akkas taane bishaan bukkee dhaabannee dheebonna biddeen bukkee dhaabannee beelofna. Namni abdiidhaan Waaqayyoon eeggatu ofuma isaatiin of fayyisa. Namni abdii Waaqayyoon eeggatu jedhinaan jedhe ofuma isaatiin ofiisaa fayyisa. Namni ofii keetii of fayyiftu abdiin kee qulfii baatee sii dhufeera. Hii nan dide jedhame. Nan dide jedhaa hiyyaati. Nan dide harka laadhu jedhaa. Anoo abdiin qaba jedhaa hiyyaati. Waaqayyo abdii naaf ta'eera jedhaa hiyyaati. Dhaqeen shaashara wayyaa isaatti bu'a jette malee kottuu natti bu'in jenne Yesuus. Oyyichatti bu'uudhaan fayyuu akka dandeessu abdii qabdi. Teessoo kaatirraa ji'as. Oyyichatti bu'uudhaan ba'aa waggaa 12 akka ofirraa dhabdu abdii qabdi. Dhaga'uudhaaf dubbachuu gidduu abdii jiru dubbadheen fixa. Inni dubbatu namichi dubbatu abdii sitti dubbata taanaan abdicha hin fudhatta taanaan walqixa siif ta'a. Shakkaa fudhatta taanaan Yesuus akkas jedhe kana gochuu akka hin danda'u hin amantuure. Ameen jedhaa yaakaati. Amma kan kana dubbatu Yesuusidha. Eeyyee jennaan ija isaanii harkaan qabee jedha. Ameen jedhaa yaakaati. Inni eeyyee jedhu warra jaamaadha.
Inni dubbatu Yesuusidha. Yesuus akka godhu abdii qabaachuudha. Isaanis Yesuus jaamaa akka banu abdii qabaachuudha. Yesuus isaan hin argaa, isaan Yesuus hin argan. Garuu Yesuus hin akka ta'e amananiiru. Randeebiyaa. Tolaas ta'uu danda'a, cawwaaqaa, bulchaa, duulaa ta'uu danda'a. Jarri kun ayina sawriidha. Kana gochuu akka hin danda'u nama tuure. Lakkiin xaraattarra shakkii qabna hin jenne. Yeeyyee. Masootarra hajaalaa badiyaas. Yeeyyee jennaan abdii isaanii kana fuudhee fa'uusii godhe. Ergaasii qaba. Fayyuu hin dandeessaa. Waaqayyo siif raawwateera. Isa dubbatuuf, isa dhaggeeffatu gidduutti abdiin jiraachuun barbaachisaadha. Haleluuyaa. Jaalala keetu raawwata. Fedha keetu ta'a. Namni jedhu nama abdii qabudha.